Bagagammanne bagagammaddan bagagammanne bagagammaddan kolleejiin Awaash Vaalii dhufee jira. Kolleejiin keessan kolleejiin Awaash Vaalii dhaloota haaraan kan hundeeffame yoo ta'u hayyoo rakkoo hawaasa keenyaa furuudhaaf kan duraa numa jiru bu'uureffachuudhaan hojiitti seenee jira. Kolleejichi bara barnoota 2013tti dameelee barnoota beekamtiittiin argateen galmee jalqabu isaa yoo ibsu gammachuudhaani. Sagantaa digriitiin Accounting and Finance, Economics, Management and Business Management, sagantaa barnoota biizinasii TVT level 1 hanga level 4tti Accounting, Human Resource Management, Purchasing, Marketing, Customer Contact and Secretarial Operation, Human Resource Operation, sagantaa ICT level 1 hanga level 4, Hardware and Networking Servicing, Web and Multimedia Designing Development, Database Administration, damee fayyaa sadarkaa tokko hanga afuriitiin Nursing, Midwifer, Health Extension galmee jalqabee jira. Teessoon keenya magaalaa Harar Shaash Garaaj Baankii Daldala Itoophiyaa fuulleetti argamna. Awaash Vaalii kolleejii dhaloota haaraa.